kaardii birrii kuma wallahi amma isinii dabarsa kinu moobaayila irraa kuma wallahi amma isinii dabarsa akkaawunti qabadha warra jala jiru miti warri gubbaa jiru qof rabbii jedha warra jala jiru deebisina koomantiin acufu koomantiin warri gubbaa jiru kun koomantiin acufamu maaster si gannee jira kunoo hayyee maaster boodii salaata anuma salaata na dhibaa bara agarraa ima baradha agarraa garuu naan galle wanni salaata yoo isinii gale hin beeku koomantiin cufuu baattullee dhiisi deejedhaa sin gaafadhaasin waakaash tokko muutii godhadha murtii guutuu irraa jalqaba sagaleen hin jiraami sirriitti jira daqiiqa takka isinii kenna murtii guutuu kenna salaata irraa waa'ee salaata keessatti namni waajibaata salaataa beekaan dhiise salaanni hin baddi bakka takka malee murtii guutuu namni waajibaata salaataa dhiise beekaan dhiise salaanni hin baddi bakka takka malee bakkitti isan beekaayyoo dhiise hin baddu ani hin beeku gaddabarsaa namoota kanaaf hin beeku jechuun immoo beekumsa waan ta'eef wonderful abdii shaasii kenna gaafii kana dhaga'ee sin beeku dhiira irratti salaanni ana kun gaafii dhumti kun haaraadhaan akka waan haasaan jirre wayinatti uumame wonderful muutii godhadhu eedar sii kenna gaafii irra deebi'aa ustaaza sheeka ijoollee dhiisee anuu beeku gaafii namtichi beekaan dhiise sheeka ijoollee dhiisaa baarakallahu fiikum waajibaata salaataa waan sin jedhee ustaaz Hamzaa dhageesse ijoolleen jignaa sheeka waan kana waan gaafii guddaadha sheeka Oya isin Hamza yu gana gaafachuu edaa isin waa'ee sunnaa isa beekaa qabdi mabar sheekni ilaan Hamza kaardii kuma lamaan kennaaf ani yaa isin kaardii kuma takka takkaati sheeka yeroo tokko baarakallahu fiikum sheeka haroo be hirriiba maleedha yoo hirriibni kutee akkasii miti koyi murtii habiibi Hamza kaardii birrii kuma lamaan kennaaf dhumarra gaafachuu isin kuma isinii kenna murtii guutoon hin beeku jedhe abdii shaanana gaafii naarawa jedhe heydar gaafiin akkana jetti waajibaata salaataa namni beekaan dhiise salaanni isaa hin baddi bakka takka malee yoo beekaan dhiise hin baddu suntamin namni beekaa dhiisuu danda'u nama musaafirummaa imaltu deema dhiisi bakka muutii godhadhu ayye boonaa shariif deebisi jiyaada muutii godhadhu saabit saabit muutii godhin dhageettaa muutii irraa kaase saabit hin beekuunuu beekumsa irraa sii godhe Allahu akbar jedha Allahu akbar awwala isaaf baye awwala abboo akka itti fahame namtichi kun beekumsa qaba anaaf deema jedhee bar wallaahi isumaaf dhaqee kaardii kuma sadii habiibi qalbi wallaahi azim anta ala raasi wallaahi mataa kiyya irra na jirtaa jedhe wallaahi anta ala raasi deebiin hin jiru jechaa bar wannummaan nuti jalqaba irraayyuu sheekh Haroobe ol nu galchaa inneeniif bakka kana Hamzaa qabuuf bira garuu eddeen ammaa kun amma waan naa gootan deebiin barbaaddaniimi aywa anillee na tsaafaan gogaan dubbadhu kaardii naa galchaa mirga guutuu qaba egaa kaardii kuma shanii nu hunda waliin ga'ee isin irraa dadhabdan nuti deebii tan abbaa manaatiif kannina abbaan manaa kaardii kuma lamaan nurraa guutuuf haadir di kuma lamaan nurraa guutiif warri azala jirtan immoo isin koppiliinki fi sheer taaptaap namoota gastirra jiru fooloo godhuun dagatina ati kuma lameen nurraa ergii fudhadhu gaamatatti rakkoon qabu kuma sadan naa kennamerraa lama kenneefi tokko hambifadha cufi murtii guutoo wallaahi namni deema maaruuf Hamzaadhaa fi Habiibi yaa yeroo bari kanaafuu yoo jettan ta'e inuma gootanii dibachuun maa dhaabannee dibanna mogaa isa kana nuu deebisaa fi caqasaa Hamzaan kuma 50 naa kennu kuma 50 naa kennu kanarratti galata argadhaa sawaabeffamaa jetteeti gaafiin kee akkana akkin jedhe sheeka namni silaa
ربين قرآن كيستي مؤمنوني يرون ما يكسن إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وان اسني يقول رهن درت قالتوما في جزاء سنران بربان نجاني وانا ما كنني نما يكسن هو باسني ربين دبتير يو أنا أما شيكا روبي دعائنا قد أجده كما شنتما سني كنه أنا أجري رتين أرغت لأنه دعائي قد أجده أكا جزاتي أجري أرغت أرغت إيه أرغت أكمت نبي عليه الصلاة والسلام وانجرا من صنع إليكم معروفا فكافئوه نما طول إسنت أولي غلطة غلطافي وان غلطة غلطتني يود أبداً ربي بركاسي هاقود وجرا دعائي قد أسرتي مو إنكم بالرابر بادي فكينيا هم شيء كسرتي أني إسني كنيكين إسني الرابر بادي تكو جتشون نقار حالك أنا يو فكينيا أما برا أنا ما يرون سني كن نقار دعائي كسم برباديتين شيء كروبي كم عشان تمن سني إرجعتي دعائنا قد أيون جد فكينيا قالني أنك نبربادي جزانك يا دعائي ده سهل هذا أكاسيمتي يو دعائي سنة بتشوا سني كن أجنبي أرجعان آية نمريف قرأت تفسير رساسي قاله آية ما نمريف قرأت إيش ما لي شريك أنسى إنما نطعمكم لوجه الله إيوه لي لامتين إخلاص لوجه الله كل مفعول ربي بربادو إسنيات شفنينوت إسن اللي أباف إيش إتقادي بوسيك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جزاء اللي إسني رمبر بانو جزاء مال جتشو التفسير جزاء جتشوني ولا شكورا جزاء جتشوني غلطة واسنتنا ما كنمو شكورا جنمو غلطة ما جتش جرمو اللي سنين رمبر بانو والنسني كننيف لوجه الله إخلاص ربك warri mu'minni kaamilli jecha warra sifata namara wali qabate jecha mu'minni kaamilli iimaan isaanii guutuu jecha kuno sifata namara of keessatti hin qabatu yoo kenneef illee du'aa inuu godhaanuma jedha jazaanuma irra barbaada ayat dubbatte mu'mina iimaanni guutuu jecha kanaafuu iimaanni yoo fakkeenya birrii isinii kennee jazaa isinirraa barbaade iimaanni kiyya hirruudha jechuudha. Maarreegaan guutuun barbaada kanaafuu baarakallahu fiikum eshi. Kun deebine Ustaaz Hamza kan keenya inni nama jedhe dhiqachuun sun hin deebi'une naa deebisaa Ustaaz Sheekh Aroobee fuula kana dhiqatanii waa dibachuun haraama moo halaala? Kalammataa immoo namni koomentiidhaan kan gaafataa jiru fiilterii dhiirris durbis godhatee dubbataa jira. Kun haraama moo halaala? Fiilteriin shamarran qofaa moo dhiira qofaaf eeyyamamaa? Isa kana deebisaa sirriitti. Dhiiraaf. Dubartiin takka fiilterii gaafa godhatu nama biraa taati. Dullattiin fuulli isii waxxaramee akkanatti dubra fakkaatti. Dhiifamalleedha. Saniin wal shawwaduun akkamii waan jiru jalatti gaafii dhiyeessaa jiranii akka bayaana gootaniif. Fiiltariin dhiirarrattis ta'ee dubartiirras ta'ee haraama. Maaliif jennaan man gashaan afalee isa minnaa jedha. Namni nu gasha ishee nurraa miti. Akka kuullee Yusuf. Gadi qabaa tiiktooyi gubaa uummataa. Gubaan gumna tiiktooki bismillah. Hagaarraa kuullee Yusuf nama biraa seenee waliin haasaa ture. Alee garuu edaanu nama biraa dubbisaa ture. Man gashaanaa falee isa minnaa. Namni nu gasha ishee nurraa yimi jedha sun. Dhiiras ta'ee dubartis ta'ee fiiltariin haraam. Nurraa dhaaba. Dhiiras ta'ee dubartis ta'ee haraama nurraa dhaaba. Sheeka asirratti akka fiiltariin nama bareechu hawaasni hin beeka. Wanni kun gugummaa jedhama. Innoo beekamaadha akka inni nama bareechu. Nama funyaan gajjedhaa akka inni ol kaasu. Nama gartee fuulli isaa waa wanni finniisaa fi wanni badee jiru kan inni qulqulleessee gartee buskutaa fakkeessu ni beeka wanni kun beekamaadha. Gashii keessa seena wanni kun. Gashii seena. Seera fanni musxalaatiin si deebisuu danda'a. Koppiliin godha yeroo tokko. Wanni wayi. Fuudhaaf heerumaa sadii. Waraabaddu wallahi si fayyada. Harkaanni fuudhaaf heerumaa sadii. Harkaan. Ashe. Sharxiin fuudhaan heerumaa 5. Arkaan asii tara.
arkaana fuudhaaf heerumaa irraa sadi jenne tokko zawjii fi jaarsaa fi jaartiin ridaa jalaa jaarsaa fi jaartiin ridaan jaraa jiraachuu wal akkana wayita jennu wal beekuudha innis isii qoratee tabifa akkami eessa ardaatami isiinis isa qorattee bifti isaa akkami dalagaan isaa akkami ardaa eessaati arra asirratti ardaa dhiisi fuulayyuu addaan beekuu hin dandeenye gaafa awwala isii dubbisu muniiraa qulqulluu gaafa itti heerumtee bira geettu kadiirii qulqulluu maaltu akkas godhe arkaana fuudhaaf heerumaa wallaalu waan rasuuli rabbii jedhaniin jala deemuu dhabu arkaanni fuudhaaf heerumaa keessaa sadiin keessaa kana jaarsaaf jaartiin zawjii fi jaartiin ardaa isiin illee ardaa qorattee inni illee ardaa qorattee bifallee wallaalanii dalagaallee dubbisee bareedumaan wayita fuudhee bira geettu kadiirii qulqulluu zulmii wallaahi zulmiin akkanaatu hin jiru waliyaadu billah haraama qulqulluu gubanne nama daawwaa godhu tokko anamma kinoo fiiltaran qabu ananna beeytanii kanatti fakkaatee daawwaa godhu ana fakkeessee waan biraatiin hattan kanaa miti porofaayila kiyya irra deeffatee waan biraa haasa'u gashiidha sun haraam. Sheekha yeroo garii bara isinis filitarii chaappistii qabu kaatanii dhuftanii guyyaa meeqa argeen jira? laa hawla walaa quwwata Argeen jira wallaahi azim. Argeen jira rabbina hadiis yoo akka tasaa beekin keessa buutanii osoo gara goree tasa keessa bu'e malee viidiyoo kiyya takka kuwaalitii ka qabu argitaniin wallaan hin qabu. Sheeka kaameramaan hin qabdanii sheeka moobaala safandii sun guddaan maayini ka Dubaayii galee na nyaatte sun maayini maqaan. 17 Pro Max. Ayikoonii asaa sabaatti maan bitanne naan jedhe. Laa. waan isin jedhu amma silkii jecha kiyya laalta malee bareeduma kiyya irraa maal goota. bilbila ismaartii illee waraabuun hin ta'u jechuudha amma erga kanaan bilbila ismaartii kaameraa bareechee Hamzaan Haashim bar gurraacha qulqulluudha amma tokko dhabu jijjiiraan namni tokko lakkin taa filatamaadha iyyuu barbaachisaa shari'aa keessatti waan qulqulluu nama bilbila ismaartii itti waraabuun hin ta'u jechuudha anfata waan duraa kanarra gaafadhe filtarii rakkoo tokko illee kan qabnedha kan alima irraa dhagahe garuu ammoo amma silkii ismaartii saamsingii nooti 9 ol itti waraabuun rakkoo akka qabuudha amma kan hubataa jiru. Tana anuutii deebisaa heedar tana isaa'uun gaafateen ediitii godhuuf fi waan itti hidhaatu sani malee waraabuun normaallee kaameraan hundi tokkuma. Tokko miti. Bareechiftee daawwaa qulqullummaan. Wallahi tokko miti wal subuuta. Qulqullaa'ee nama bira ga'uun. Wannan birri kiyya keessa fixee bilbila ittiin bituuf hanqaadhi wanna ittiin bareechuudhaaf malee fuula koo qibaatti dibachuuf miti ane. Gaafan silkii jiru kaameraa ittiin warri asirra jirtan qofa. Hin beeytaati. Beekaa dhiifte ati beekaa dhiifte imaamni hin dagate. Maarree salaan niqee fayyaa taati. Ati beekaa dhiifte garuu. Waajiba. Faayidaa nasiitu fatakuun hin jenne maa? Beekaan dhiifte. Qoy namni deebisisun nama kana nama amma ol galchine kana Haashim kana. Haashim dubbadhu mee muutirraa kaafadhu. Haashimi. Gorsaa qalbii miidiyaa kan jedhudha. La barakaatu. Amma min ol bee bara deebisee. تشهد ولا إمام في يجو إذا نسي الإمام وقام في الركعة الثالثة قاف إمامني ركعة لما فسدفات والكي تشهد يعني التايات يلقى لما تقودم واجبان اللي لما قودم مالي مال ركنين قولي في فعلي تجتشان جدن تجير تدلقان قدن تجير ركنين جتشا ميقا rukniin dalagaa meeqa jiran arkaanni 14 mi arkaana 14 keessa meeqatu qawliidha meeqatu fiiliidha naa deebisaa mee kanatti meeqatu qawliidha meeqatu fiiliidha sagal fiiliidha 5 qawliidha
sagalii fi shan meeqa? 14. Waajibaata salaataa keessaa takka fiiliidha, takka qofa fiilii martuu qawli. Idan yoo imaamni waajibaata dagate maamuumiin yaadachiisa. Fakkeenyaaf tashahuda dagate isaa ol ka'aa jiru yoo itti mangaddeebuu qaba. Ol ka'ee eega qat jedhee garuu yoo itti manillee gaddeebuu hin qabu. Maaliif? Qat jedhee dhaabatuun arkaana rukni. Wanni inni gate maayin waajibaata. Rukni irraa waajibaatatti gad hin deebi'amu. Rukni irraa waajibaatatti gad hin deebi'amu. Qat jedhee dhaabatee jira. Rukni irraa waajibaatatti gad hin deebi'amu. Qat jedhee eega dhaabate. Osoo akkana ol ka'aa jiru yoo yaadachiisan gad deebi'ee tashahudaa taa'u. Yoo qat jedhee dhaabate immoo rukniidha.